guutummaa guututti barataan miiliyoona tokko ol ta'u irraati intarneetii cufee yookiin immoo aksesii intarneetii akka hin arganne godhee yeroo ammaa kanatti barataan haala nama gaddisiisu keessatti barumsa isaa fudhataa jira jechuudha. Barsiisaan mataan isaa intarneetii akses godhee barattoota barsiisuudhaaf wantoota garaagaraa isa barbaachisa. Kanaaf wanta kitaabni jedhu wanta beeku alatti intarneetii irraati informationii baay'ee barbaadee gaaffilee barattoonni isa barbaadaniif illee wanta baay'ee ergi fanoota kaartaan aaraan kun dhufeeti dhuguma kwalitiin barnootaa Itoophiyaa keessatti babal'ataara. Uummata yookiin immoo uummata miiliyoona 15 irraati balleessaa yookiin barattoota miiliyoona 2, 3, 4 ta'an irraati neetworkii addaan kutaadha fanoota kaartaan haaraa kun seerisa. Barataan naannoo intarneetiin jirutti yookiin immoo yeroo sana aksesii guutuu argatee qormaata biyyoolessaa qoramu tokkoo fi barataan utuu aksesiin godhin yookiin immoo naannoo lixa Oromiyaa akka naannoo lixa Oromiyaa kana taa'ee yookiin immoo naannoo Booranaa taa'ee fayyadamu tokko yookiin immoo utuu intarneetiin fayyadamin barate tokko akkamitti wal faana madaalamu. Yookiin immoo uummata miiliyoona 15 irraati intarneetii kutanii biyyi tokko yookiin immoo kallattii barnootaatiin tarkaanfachaa jirti jechuun gaarii ta'e. Kanaaf mootummaan kan yaada keessa galchee barattoota kan dhuguma qaraan jira utuu of gaafateeti akka qaraan jirre beekama. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo sinaa qawwachaa ayilata labataadha YouTube Elitu teekraagaa guyyaarraa kana akkuma kanan dura waadaa isiniif galeegaa intarneetii fi barattoota lixa Itoophiyaa irratti sagantaan qopheeffadhe guyyaarraa kana kunoo itti fufee jira jechuudha. Amma dhumaatti dhaggeeffadhaan affeerraa kootii na wajjin tura. Egaan daawwattoota koo guyyaarraa kana waan qopheeffadhe barattoota yookiin immoo barnoota irrattidha kan inni baay'ee fokus godhu jechuudha. Kunis maalidha naannoo lixa Itoophiyaa irratti neetworkii yeroo ammaa kana neetworkiin badee jira jechuudha. Kunis naannoo godinoota 5 waan akkasiif kan inni badee jechuudha. Shawaa dabalatee Wallaggaa keessaas paartii Wallaggaa guutuu fi Shawaa keessaa paartii ta'e keessaadha kan inni badee jechuudha. Kanas kutaa garaagaraatti qoonnee kan ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti intarneetiin maalidha faayidaan isaa barataaf jechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoon fudhadhee ofumarraa ka'ee isinitti hime jechuudha. Faayidaan intarneetiin anaaf qabu yookiin immoo ana barataa kanaaf qabu maalidha jedhee yoon isinitti hime. Fakkeenyaaf yeroo kutaa 7, yeroo kutaa 8, 9, 10, 11, 12 amma kaampaasii ga'e kanatti jechuudha. Intarneetiin baay'ee na fayyadeera. Maaliif assaayimentoota garaagaraa duraan hojjedha. Kana malees barnoota dabalataa fi wantoota informationii wayii barnoota koo wajjin wal qabatan fakkeenyaaf amma gara fuulduraatti wanta ta'uu barbaadu tokko wayii injiinarii keessaati paartii ta'e tokkodha taanaan wayii injiinarii sanarratti wantoota garaagaraa informationii garaagaraa saayintistoonni gurguddoon kan isaan barreessan baay'ee qo'achuu yookiin immoo dubbisuun irra jira jechuudha. Kunis standardii yookiin immoo sadarkaa guddina biyya tokkoo kallattii barnootaatiin baay'ee dabalaa jechuudha. Maaliif biyya tokko guddachuudhaaf barnoonni isa bu'uuraa akka ta'e barattoonni baratan immoo kwaalitiidhaan barachuu informationii garaagaraa fudhachuun isaan irra jira jechuudha. Kanaaf intarneetiinis barbaachisummaan isaa guddaa akka ta'e beekuu qabaa jechuudha mootummaan barataaf jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf barataan naannoo Wallagga lixaa jiru yookiin immoo naannoo kaampaasii keessa jiraachuu danda'a, barataa iskoolii ta'uu danda'a, elementarii ta'uu danda'a. Hundumaaf hin barbaachisa intarneetiin. Kanaaf intarneetiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha barataa fi fakkeenyaaf amma yeroo ergiin kaampaasii galeetii persentii 50 guutumaa guututti kan hin baradheen intarneetii irraa akkas gaafan isiniin jedhu kilaasii keessatti waan hin baradhu caalaa kallattii intarneetiidhaan waan hin baradhu caalaa jechuudha. Maaliif intarneetii irra kan jiru pirofeesaroota gurguddoo kan akka MIT keessaa barsiisanii kallattii YouTube'dhaan kallattii weebsaayitoota garaagaraatti fayyadamuudhaan baay'een fayyadamaa ture jechuudha. Kun wanta wal nu sobsiisu miti. Maaliif barattoonni kaampaasii keessa jirtanii barattoonni haayiskuulii keessa jirtanii viidiyoo kallattii garaagaraatiin barnoota keessan jabeessu baay'ee ilaalaa waan ooltaniif jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma kallattii yoo ilaalle kallattii Wallaggaa Yuunivarsiitii keessa intarneetiin jiru, Amboo Yuunivarsiitii keessaa Horroo Guduruu dabalatees kanneen akka Dambidooloo keessas intarneetiin jiru jechuudha. Kun immoo barattoota irratti dhiibbaa gurguddaa akka inni uumu gama kanaan beekuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif yoo jennee barataan wanta inni kilaasii keessatti baratu gahaa miti. Maaliif kunis kallattii garaagaraatiin informationii addunyaa kanaan baay'ee babal'ataa waan jiruuf kallattii garaagaraatiin yoo dubbisee bira ga'e malee kallattii garaagaraatiin yookiin immoo wantoota garaagaraa intarneetii irraatii sarchi godhee barbaade sirriitti yoo dubbisee kallattii garaagaraatiin bu'a qabeessa ta'a jechuudha. Akkasumas kwaalitiin barnootaa guddachaa deeman. Kanaaf intarneetiin barataaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
barbaachisummaan intarneetiin barataaf qabu keessaa gaa inni kan biraan kallattii garaagaraatiin PDF'oota yookiin immoo kallattii garaagaraatiin wanta barnoota isaatiif cinaatti dabalataaf isa barbaachisan baay'ee eksperimentoota yookiin immoo wal nyaatisa keemikaala garaagaraa dabalatees gaa wantoota baay'ee qorannoof qo'annoo addunyaa kanarratti gaggeeffaman baay'ee isaanii onlaayinii irraatii kallattii garaagaraatiin akses godhee fayyadamuudhaaf barataan yookiin immoo quality barataa tokko dabaluudhaaf wantoonni kun baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Kanaaf gaa yoo intarneetii kana dhabee wantooti kan hundumtuu miidhamu jechuudha. Maaliif kallattii garaagaraatiin informationii dabalataan qabu wantoota kilaasii keessatti baratan qofaan qormaata biyyoolessaa hojjeta. Kana malees gaa wantooti isaaf barbaachisan yookiin immoo barataa tokkoof assignmentii jechuudhaafis ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa hojii manaa kallattii garaagaraatiin wantoota barataadhaaf barbaachisan wanta baay'ee jira jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle miidhaan yookiin immoo barataan intarneetii dhabuudhaan wanta inni ta'u keessaa kan biraan immoo jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannoo lixa wallaggaa kan jiran guutummaa akka Itoophiyaatti yookiin immoo akka addunyaatti kan isaan dorgomanii jechuudha. Barataan naannoo intarneetiin jirutti yookiin immoo yeroo sana aksesii guutuu argatee qormaata biyyoolessaa qoramu tokkoo fi barataan utuu aksesiin godhin yookiin immoo naannoo lixa Oromiyaa akka naannoo lixa Oromiyaa kana taa'e yookiin immoo naannoo Booranaa taa'e fayyadamu tokko yookiin immoo utuu intarneetiin fayyadamin barate tokko akkamitti wal faana madaalamuu qaba. Maaliif inni kun guutummaa guutuutti waan barsiisaan isaa barsiisu yookiin immoo waan kitaabni isaa jedhu cinaatti dabalatee beekumsa addaa horatee qormaata biyyoolessaa irra ta'a. Tokko immoo guutummaa guutuutti waa'ee informationii isa kana alatti yookiin immoo wantoota barsiisaan isa barsiise ala utuu waan tokko hin qoratiin waan intarneetii irraatii dabalataan wanta tokko utuu hin argatiin akkamitti dhaqee gaafa qormaata irra taa'u barataan kun tokko taa'attanii yaaddu. Maaliif kun barataaf intarneetiin barataaf guutummaa guutuutti barbaachisaa akka ta'e namni kamuu nama. Garuu immoo dhimma kanarratti mootummaan maaliif yaadu? Maaliif intarneetiin barattoota kanaaf hin barbaachisadhee guutummaa guutuutti barataa miiliyoona tokko ol ta'u irraatii intarneetii cufee yookiin immoo aksesii intarneetii akka hin arganne godhee yeroo ammaa kanatti gaa barataan haala nama gaddisiisu keessatti kan inni barumsa isaa fudhataa jiru jechuudha. Kunis gaa gaarii miti. Kana malees gaa fakkeenyaaf yoo fudhanne immoo barsiisaan mataan isaa intarneetii akses godhee barattoota barsiisuudhaaf wantoota garaagaraa isa barbaachisa. Kanaaf wanta kitaabni jedhu wanta beeku alatti intarneetii irraatii informationii baay'ee barbaadee gaaffilee barattoonni isa barbaadaniif illee wanta baay'ee informationii garaagaraa intarneetii irraa search godhee barbaadee barattoota isaa barsiisuun gahee barsiisaadha. Kun garuu akka barsiisaan gahee isaa kana yookiin immoo wantoota informationii isaa barbaachisu kana akka hin arganneef kallattii danqaa itti ta'eera jechuudha. Kanaaf naannoo Booranaa, naannoo lixa Wallaggaa akkasumas kallattii garaagaraatiin guutummaa biyyattii keessaatii naannoo intarneetiin itti bade keessatti warri jiraatan barattoonni miidhamaniiru jechuudha. Maaliif akkuma beekamu guutummaan addunyaa keenyaa intarneetii irratti baay'ee isaa kan bu'uureffate waan ta'eef addunyaa kana wajjin wal fudhachuudhaaf yookiin immoo barattoonni wanta addunyaa kana keessa jiru baruudhaaf intarneetii qabaachuun dirqama isaaniiti jechuudha. Kallattii biraatiin amma yoo ilaalle finoota kaartaa haaraa yookiin immoo seerri barnootaa haaraan ba'ee baay'een isaa kwaalitii barnootaa sirreessu. Ergi kwaalitii barnootaa sirreessuudha ergi finoota kaartaan haaraan kun dhufeeti dhuguma kwaalitiin barnootaa Itoophiyaa keessatti babal'ataara. Uummata yookiin immoo uummata miiliyoona 15 irraatii balleessaa yookiin barattoota miiliyoona 2, 3, 4 ta'an irraatii neetwoorkii addaan kutaadha finoota kaartaan haaraa kun seerisa. Gaaffiidha kunnaa fi maaliif finoota kaartaa haaraan ergi kwaalitii barnootaa irratti ergi ta'eeti barataa irraa intarneetiin citee yookiin immoo barsiisaan intarneetii aksesii dhabee akkamittidha kan barataaf inni akka addunyaatti dorgomaa ta'u akkamittidha finoota kaartaan haaraan ba'e kun guutummaa guutuutti qulqullina barnootaa mirkaneessaa jira jechuun kan danda'amu. Barataan miiliyoona 1, 2 ta'u akkamitti intarneetiin irraa citee kallattii kamiitiin kan inni wanta addunyaa dorgomu tokko yookiin immoo wanta haaraa tokko kalaquu danda'u. Moo dhuguma Wallaggaa keessa Boorana keessa namni kalaqu hin jiruttanii yaadaniiti. Kun gaaffiidha naaf qaama naa deebisuun barbaada. Maaliif finoota kaartaan haaraan ba'ee barataan yookiin immoo kwaalitii barnootaa dabalaadha yaadni isaa jechuudha. Gaafa jiran ilaallu kwaalitii barnootaa dabalanii humna nama baratee Itoophiyaa keessatti baay'isuudha. Garuu humna nama baratee baay'isuu natti hin fakkaatu naan wanta bara kana keessa ta'aa jiru. Politikaa miti amma barbaachisaan biyya keenyaaf sirriidha. Politikaan kallattii garaagaraatiin xaxameera. Garuu immoo kallattii kanaatiin infuramaadha jennee yaaduun ani kallattii gaarii natti hin fakkaatu yookiin immoo wanta sirriidha jedhee yaaduun. Maaliif biyyi tokko barnoonni bu'uura biyya tokkoo ergi ta'eeti baay'ee ammoo naatti siyaasni bu'uura biyya tokkooti kan jedhamu naatti dhageessanitti komitii keessatti barreessaa. Maaliif barnoonni bu'uura biyya tokkooti yookiin immoo addunyaan kan dhuftee asheen har'a geessee barnooti
saffisaan guddachuu isaati. Kanaaf gaa biyyi keenya isaa kanatti yoon fayyadamne ta'e uummata miliyoona 3-4 barataa miliyoona 3-4 irraatii kuttee yookiin immoo uummata miliyoona 15-20 irraatii intarneetii kutanii biyyi tokko yookiin immoo kallattii barnootaatiin tarkaanfachaa jirti jechuun gaarii natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf intarneetiin miidhaa kallattii garaagaraatiin barsiisaa barataa akkasumas qorannoo warra geggeessan barattooti yuunivarsiitii keessaatii kallattii garaagaraatiin baratan maaliif baay'ee yuunivarsiitii keessatti baay'een keenya hin beekna barsiisonni baay'een daarekshinii kan nutti agarsiisudha malee kan qo'atu kallattii garaagaraatiin kan sarchi godhu kan PDF'oota garaagaraa dubbisu kan kitaabota garaagaraa onlaayinii irraatii buusu viidiyoota garaagaraa ilaalee kan qo'atu dhimma keenyadha. Kanaaf mootummaan kana yaada keessa galchee barattoota kana dhuguma qaraan jira utuu hidhee of gaafateeti akka qaraan jirre beekamaadha. Maaliif barattoota irraati amma kana intarneetii addaan kukkutanii guutummaa guutuutti akka Itoophiyaa akka Oromiyaa naannoo lixaattis Booranaa keessattis kallattii garaagaraatiin hojjechuun yookiin immoo addaan kutuun isaanii kuni miidhaa irraan gahaa jira jechuudha barattoota irratti. Ispeeshaalii kan caalaa kan miidhamaa jiru barattootaadha jechuudha. Egaa mootummaanis gaa barattoonni isaa yookiin immoo barattoonni Itoophiyaa keessa jiran akka guutummaa addunyaatti dorgomaa akka ta'an yoo barbaade infraastiraakcharii yookiin immoo wantoota barattootaaf barbaachisan guutuun akkuma sarara jiru barattoota lixa Oromiyaa fi naannoo Booranaa irra jiraniif intarneetii banuun yookiin immoo intarneetii gadhiisuun dirqama jechuudha. Kunis gaa kwaalitii barnootaa irratti yookiin immoo qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa fidaa yoo banamuu baate jechuudha. Barataa fi lixa Oromiyaa ilaalchisee qophiin qopheeffadhe. Kana fakkaatu dhumarratti gaamaan jechuu barbaadu guyyaa irraa kana qofa gara YouTube kootii dhuftanii YouTube koo kana kan hordofaa jirtan subscribe gochuudhaan gara maatii kanaatti dabalaman isin jedha. Egaan daawwattoota tokko qophiin irra qopheeffadhe kun kana fakkaatu ture. Kana dura garuu viidiyoo tokko warri ilaallee viidiyoon sun hojjedheen jira. Waa'ee maalummaa intarneetii fi lixa Oromiyaa irratti kan jedhu viidiyoon hojjedheen jira. Yookiin immoo dhuma viidiyoo kanarraatti argachuu dandeessu. Isaa ilaalaan isin jedha. Yaada keessan immoo komentii keessatti barreessuu hin dagatinaa. Yaadi sun isin toleera. Itti galtaniittuu fi kallattii garaagaraatiin wanta walitti galtan hundumaa komentii keessatti barreessuu hin dagatinaa isin jedha. Hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Warri dhimmi kun isin ilaallatu immoo kallattiidhaan furmaata tutti laattaniiti gorsa kootii baay'ee galatoomaa.